kana sabati baay'ee quality ta'e jechuudha hordoftoota kiyya maashaallah tabarakallah isa original ta'edha Mana shabatiin kuni haga qarshii 1500 1700 jira kuni qarshii 2000 bitame maashaallah baay'ee takka honnidha kan gogaati qalamillee gadi bahuudha maashaallah sinja kuno honnin isa kunillee isa kana baay'ee takka quality dha jechuudha hordoftoota kiyya lakkoofsa 42 akkasi sinja itti aansuun immoo ciddi kan walumarratti shaarbii isaa hojii lamanaan jettee kuno diriyaa jechuudha shaarbii fi kajalaatiif gubbaa wal fakkaata Eega maashaallah tabarakallah meeshaalee mana keessaa uffata garagaraa darbannoo shiitiiwwan garagaraa maatii ufiiti surprise gochuun akkuma itti fufetti jira jechuudha maashaallah tabarakallah jedha hundi keessanuu viidiyoo kana ammoo osoo hin xumuramin jalqabumarra like gochuudhaan eegala uffata hawwata shaalii garagaraa abbaa keessaniif waan barbaadan maatii keessaniif orderii godhachuu ni dandeettan jechuudha kuni channel keessanii simbootu maqaadha malee channel keessanis kiyyas jechuudha kanaafu namoonni barbaadanii wanna barbaadan namoonni feetan bakka feetan jiraatanii kan itti onlineidhaan ajajataniidha maashaallah jechuudha hundi keessanuu channel kana subscribe gochuu hin dagatina hordoftoota kiyya jechuudha simboo maal taate viidiyoo nyaataa maan hojjanne maa baddoon nan jettan wallahi lazim hedduu takka badee baay'ee takka biizii ta'e olii gadi jechuutti jira maaskii kana dibadhee jechuudha daqiiqaa 30 turuu qaba 30 sana obsuu dadhabee viidiyoo raawwatti seenee jechuudha akkuma argitan kana hiiqaana duubaan guutee jira hordoftoota kiyya kanaafu saniifin bade malee waan biraatii miti maaskii kana hedduu takka bareedaa hundi keessanuu fayyadama yoo barbaadan viidiyoo isinii godha gaaf tokko inshallah ammalumaan gara viidiyoo deemu assalamu warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaa jirtan obboleeyyan kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi ammaal fakkaatti isin jaana bira bareedo wallahi alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba egaa itti aansu meeshaa akka nama gammachiisu meeshaa waaw maashaallah ta'e kana jechuudha obboleettiin tiyya simboo ani hedduu takka si jajjabeessuun barbaada kanaafu osoo niyyatiin akka ani haadha tiyyaaf illee keerii takka dalaguu na taasistee jirta haadha tiyyallee surprise gochuun barbaada meeshaa muraasa immoo obboleettii tiyyaaf naan jettee jirti maashaallah tabarakallah rabbi sirraa haa jaalatu jedhaani kanaaf namni baay'een keessan warri akkan gara fuunduraa deemu akkan jabaadha itti fuuna jajjabeessitan haamilinatti hortan wallahi lazim galatooma wal faadha isin jaaladha isin kabaja namni kaawwan hojjetu irratti wal jajjabeessuuni keessan kun garuu addanatti ta'e hedduu kanaaf galatooma namni osoo nama beekin aganata akka nama jajjabeessuun wallahi baay'ee nama gammachiisa jechuudha kanaaf hundi keessanuu galatooma ulfaadha isin ijaa itti aansu meeshaa akkanatti isinitti himee eegas booda gatii isaa isinitti kan himu ta'a akkanatti isinitti agarsiisa jechuu kee dhiifama maashaallah kuno distiin firee torbaa sunniin originaalin isa kana jedhee gizee baay'ee isinitti hima ammallee isinumatti hima yoo dhabame kama jiruun isinii bitama garuu akka waliigalaatti yoo ofillee bitattan dasii kana bitadha jechuudha har'a immoo maashaallah diqqaaf guddaa isallee dasiidhaan fideefii jira gizee baay'een argamu distiin kun bakka maratti hin argamu diqqoo tanaan uyyuu dhabeen ture tanaan dura jechuudha gurgurdaa kana garuu gizee hundaan isuma jecha originaalli isa kana qubee gurguddaan qubee sadi bichaan kabarraa'e kana jechuudha lamaffaan isaa eeldas jedha ifraa qaba akkasumas maqaalee garagaraatu jira abbaa torbaa kanneen keessaa tagatii wanni quality alaa sana osoo hin taane kabiyya keessaa kanneen keessaa jechuudha abbaa torbaa keessaa kana tokkoffaani didiqqollee kun akkuma isaatitti biraandi mesaatiin ni jira jechuudha garuu yeroo mana argamu diqqaa guddatti jira maashinni jira egaa meeshaa kana hunda akkanatti akka isin laaltanii fi maankaan quality jirti asitti firee lama kanaafu amma gatiitti isin dabarsa jechuudha hagan eega jaallaltan kallatti maan gara gatiitti isin dabarsa jechuudha maashaallah tabarakallah meeshaa bunaa aynaa lamaan kun wasitti akkuma argitan kana jookiin jira feermuuziin jira minxaafiin kunniin jira hundumaafuu amma kallatti maan gara gatiitti isin dabarsa jechuudha hordoftoota kiyya namoonni baay'een gatii warri jettan kolbatti dhaggeeffadha gatii himuun isin fayyaduu danda'a garuu nama uf dura meeshaa eeyyatuuf akkasuma raamiti namni amma viidiyoo kana ji'a tokkoon booda ji'a lamaan booda torbaan sadiin booda yoo dhagaye gatii ammaa kana yeroo sanillee gatii masanii nama gaafatuu danda'a jechuudha kanaaf hundaafuu isinitti hima jalqabarraa meeshaa bunaantirraa isin eegala jechuudha egaa hordoftoota kiyya akkuma argitan kana walam zalamiin baay'isu kallattiimaan gara meeshaatti dabarsa meeshaan kiyya quality fi qulqullina akka qabu hundi keessaniyyuu ni beektanii maashaallah masqamaca sukkaara kan agartanii maayikaadha cacabduu miti maanka qabdi qarshii 400 bitamti sini firee 12 qarshii 5,000 rakabootiin 2,500
Sufraan margaa kun baay'ee guddaadha. Isa guddaa jechuudha. 1500 isin immoo walitti dabalachuu dandeettanii. Bakka kanatti wanni isaa irraas ba'e oomisha isaatii homaa godhuu danda'u. Mastaawotiin tun xiqqoo akkana duubatti sittee wanni rakabooti diimlaayitii kana jechuudha. Gatiin isaa kana as dabarraa dafee isiniif roorabuu fi inni kun kan ixaan itti naqatan isiidhaaf immootu koonni bitinaan jettee jirti kun maashaallah maazariidhaaf kan mukaa akka keetii mana keetitti ni argaa naan jettee jirti jechuudha. Kun qarshii 350 qofa. Siniin immootu siniin firee lama siniin kun 3500 kuni jechuudha. Gurdaan kun 3500 rakabootiin 2500 sufraan jalaa immoo tokkuma 1500 jechuudha. Itti dabarraa asitti feermuuzii kana qarshii 2300 leetira lama asitti leetira tokko tuqaa 9 jedha garuu lamumaan qabama jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kuni kuno maashaallah tabarakallah argitanii waa hedduu bareeda 2400 gizee dabalaa gizee qannasa jechuudha meeshaanii akkuma bitametti akkasumallee immoo namoonni gaafii garaagaraa nama gaafatan mee viidiyoo keessa isinitti himaa. Jookiin kun jookii warqaammaa ta'ee diimaa of keessaa qaba. Akkuma argitan kana qarshii 2300 jechuudha. Gatiin isaa minxaafa kanatti isin dabarsa akka dafnee deebi'an sirraa gabaabbatu. Minxaafiin kun maashaallah isa tokkoffaa halluu tokko miti naan jettee garuu halluu tokko miti hin dandeenye hin dhabe xiqqishuma addaan siqa taane wanni hundi isaatu tokko qarshii 2500 lammaffaan isaa gabaa irratti ni argattan namni illee qabatee zooruun tokkiin lammaffaaf sadaffaan ni jira inni haga qarshii 1800 jira jechuudha. Garuu kun orjinaala akkasitti addaan baafadha. Itti aansuun kun maankaa tana kana ol baaseen fannisnee kun asirratti laaluu dandeettanii namoonni beektan namni beeknoo jiraata waajaa qaba walii galatti firee 24 albee firee 6 qaba. Maanka sukaaraa firee 6 maanka nyaataa firee 6 shuukaa firee 6 kasukaaraa firee 6 qaba jechuudha. Hundumaa shuukallee firee 6 qarshii 2800 yeroo lamatti bitattee jirti kun as keessaa ba'ee hiikaa osoo baas jechuu baatanii bareedaadha. Itti aansuun kun asumarraa gaffixa. Kuni saarbisii warqaammaa 4200 maashina juusaa hin banu bakka itti namaan deebi'u akkuma asirraa kana jira. Isa oriijinaalaa fi isa tokkoffaadha jechuudha. Maashina juusaa hedduutu maqaalamee jira. Isa kana qarshii 4900 biteefi jechuudha. Itti aansuun ta'uutti itti baafatantan isii tokkoffaa isii qarshii 2000 tokkoffaa isii 2000 1800 1500 jiraatu danda'a. Kun garuu tokkoffaa isaati. Eegee isaa jalaa beekamaadha barreeffama qaba jechuudha tokkoffaan isaa. Inni biraan mootu maashina shunkurtiiti. Maashina shunkurtii kana baay'een keessanii addaan hin baafattan. Inni kun tokkoffaaf lammaffaa qaba. Akkasumas kan jajjabinna hin qabne jira. Maaliin addaan baafattan? Waattii isaati jechuudha. Waattii isaa hin mul'atu sirriitti irra soqa gisee ofii bitattanillee kun amma fakkeenyaaf leetira 4 kiiloo 4 daaka jechuudha. Waattiin isaa 600 jechuudha. Agartanii bakka tan humni inni ittiin daaku jechuudha. Gabaabsumatti baay'inaan 80 200 600 kanatti tokkoffaadha. Qarshii 3000 fi 300 hin biteefi jira jechuudha. Itti aansuun distii tana distiin tun abbaa afuriiti. Kun ofiisii 4 jettee sirriitti mul'ata. Wanna biraa wanti ittiin hin jiru tokkoffaadha isin jedheetiin jira. Abbaa afuriiti. 3900 isin kanatti namarraa inni 7300 guddaadha jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kana ta'ee kan biraan jiraatu nama 5000 jiraatu mala. Itti aansuun isaanii feermuuzii tana sibiila dhangaarraa ka sibiilaatiin beektanii wannan olii gadi ofiin jiru kun akkanuma jirti firee 3 qarshii 3500 galtee jirti. Maktafaa qarshii 350 qofa ta'ee giddu galeettiiti. Tirii kanneen kajalaa alatti viidiyoo waraabaa jira mukarraa gadi harcaa jira jechuudha. Baallee kajalaa kun 600 tun 400 tun 350 kun immoo ka meeshaa kanaan olirratti dhufuudha bakka takkatti jechuudha. Kasalaata firee 2 qaba gurdaa zirgii firee 2 qaba takkisi firee 6 qabdi. Kanallee saanii baay'ee kan hojjetu qabu firee 6 qaba. Kun irratti ka dhufuudha jechuudha. Hordoftoota kiyyaa saanii faandishaa firee 2 naan jette qarshii 450 firee 2 bitee jira. 450 feermuuzii itti tanu hedduu takka baroonni ta'aa jira. Isa kanallee naan jettee jirti. Isa kana qarshii 3000 fi 600 biteefi jira. Abbaa afuriiti kun jechuudha. Saanii feermuuzii kalaastikii ta'e abbaa afuriiti. Keessa isaati saanii wayii ni qaqqaban xiqqoo dhagahi.
shoorba kanatti dhuguunillee allaalami hundaaf akkanumatti dhufa. Asitti immootu kanneen birrii 32 lama biteefi jira. As bira kanneen bakka tokkotti ibsa. Tajaajila kanas yoo barbaadan akkana keessa kaa'uu danda'ani. Iddumaan kan asinitti mee jira feerumnisi warqaamma kun oliin baasu akkanumatti haa ta'u hordoftoota kennuu hubattan jedhaadha. Qarshii 5,300 saarbisiin tun qarshii 900 meeshaa barbaree uumama waan sagal qaba walumaa galatti waan barbaadan itti naqatu dandeettanii guddaa kana barbaadan bassoollee shirollee as keessa ka jiru firee 8 qarshii 2,600 biteefii jira jechuudha hordoftoota kiyya. Akkanuma isin dabarsa kan isinitti mee jira manka shaashawuna 160 firee lama biteefi as biratti meeshaan kun hundi bakka takkatti manka nyaata darzana tokko qarshii 380 albee tana lamatti naan jette qarshii 100 firee lama cifaa orjinaala kanas sinitti agarsee jira kaleessa viidiyoo keessatti argitanii jirtu qarshii 300 jechuudha inni tokko akkamitti 600 kun 350 yeroo chiipsii gootan yeroo waan garaagaraa xabbastanii irraa axalaluuf isin gargaara. Manka sukkaaraa 200 darbaniisi kuni qarshii 200 firee lama albee guddaa kan lakkoofsa 9 baay'ee guddaadha qarshii 600 kuni 250 kana fakkaata sarvisiin qarshii 600 ka jalaas kuni waa hunda bakka tokkotti qaqqabuudha. Itti aansuun immootu saanii kana darzana tokko naan jette kasiidhaanitti fakkaatu kana qarshii 2,200 bitee firfiree 2 jechuudha. Itti aansuun kan qaaquudhaan kana kunu akkanuma jirti argitanii maashaallah humni isii 260 gatiin daatu malaawacaa qabdii kakillee waan barbaadan ittiin dha'uu dandeettanii kaarcallee ta'uu danda'a waan garagaraa keekii hojjettan keessi kun kana fakkaata. Risiitiin kunooti qarshii 1,100 bitee jira jechuudha hordoftoota kiyyaa. Mana fakkaata jookii kana firee 3 naan jette kunoo fakkeenyaaf kan isin hiikee jira innis manaanii qaba dhugaa jookii baay'ee xankaaraa ta'e anillee mana kiyyaa fayyadamee itti fayyadamaa jira jechuudha. Hedduu bareeda gisee waatti dhiyeessan baay'ee takka namatti tola. Maayikaadha qarshii 900 galee jira jechuudha firee 3 irraa bittee jirti kun tanallee darzana walakkaa 1,100 biteefii jira walakkaa darzana jookii 2,400 jookiin kuni garan siqe bal'ise. Kunoo asitti deebina saanii kuukisiiti sagantaa garaagaraa gisee qabaattan waan adda addaa karameellaa qorsoo waan garaagaraa kun bakka 5 qaba 1 2 3 4 5 waan namatti tolu laastikiidha waan cabu miti kajalaa kunillee addatti itti fayyadamuu dandeettanii buddeena garaagaraa kurree qaba qarshii 1,200 galee jira. Saanii daabboo tikka buddeena naan jette ayi nama tokko bitee bifti garaagara malee 500 1 saanii raanii kun abbaa 5 fi oliin baasuu hordoftoota kiyya saanii kun fayyadamuu barbaada waan ta'eef jechuudha keessa ol baasuun bu'aan qabu kun akkanuma jira qarshii 4,000 fi 800 galee jira jechuudha. Egaa kan fakkaatan kenna as biratti ruuziin nu hafe as bira deebi ruuzii kiiloo 5 bakka lachuutti jettee jirti kiiloo 5 qarshii 200 biteefi jira jechuudha. Kunoo innis ruuzichi kana jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa wannan isinitti nimni jiraate uffata moo isinitti hima maashaallah tabarakallah jedha hundi keessanu meeshaan kun akka isinitti tole abdiin qaba. Namoonni baay'een keessan immootu meeshaan kee baay'ee takka qulqullina qaba kanaafuu biyya gallee hojii eegaluu jalqabuu hennaa kanaaf meeshaa muraasa nuufiiti akka hojiidha ta'uu hirnaan jettan kuni isin hin baasu isin namni hojiidhaaf barbaadan bakka baay'inaati dhattanii osoo bittanii jalqaba irratti dursa rabbi nagaan isin haa galchu nagaa rabbi isin haa galchutiniin eegaltaniin booda haala jiru lallaaltanii naannoo lallaaltanii haala saniin eegaltan malee cadhistanii online irraa bittanii hojjechuuf isinitti hin tolu isiniif hin ta'u jechuudha. Akka waan isin jechuuf barbaade isinii gala jedhee yaada. Eegaltanii haala mijeeffattanii bakka itti dalagdan mijeeffattan booda odeeffannoo garaagaraa fudhachuudhaan bakka namni onni baasu deemtanii achirraa malee egaa nama online irraa isinii fidu kun isin baasu garuu maal rakkadheeni isiniif hin godha waan biraatiif miti akka odeeffannootti isin hin ga'uu barbaadeeti yoo lakki akkuma nama bitu kanatti bitti jettanii rakkoo hin qabu jechuudha.
egaa kana fakkaata meeshaan keenya ammaan tana uffata tunu hafe uffata kana duraan ofirra qabee isinitti agarsiisaadha garuu akkas godhuu hin danda'u viidiyoon natti dheerata akkanumatti isinitti himaa jechuudha asirraa eegallaa kuni darbannoodha darbannoo gurguraa isaa wajjin 2500 darbannoo babal'aadha kana bira jiru ni beektanii kunuun silibsi isaa wajjin 2500 jechuudha hordoftoota kiyya diriyaan kun jira diriyaan kuni gurguraa qaba shaarbii qaba ni beektanuu hundi keessanuu hin hodhisiifamne malee maashaallah harmeetii ajajjeertii kunuun wonni qamojiin sarpaayiz gochuu fi qarshii 500 jechuudha sun hodhamin akkanatti shaalii kanallee nama lamaaf jettee kuno 1,100 jaajaa galee jira firee lama kuno itti aansuun shabaxii kana shabaxii baay'ee kwaalitii ta'e jechuudha hordoftoota kiyya maashaallah tabaarakallah isa orijinaala ta'eedha kuno shabaxiin kuni haga qarshii 500 5,700 illee jira kuni qarshii 2,000 bitame maashaallah baay'ee takka wonnidha kan gogaati qalamillee gadi bahuudha maashaallah sinja kuno wonni isaa kunillee isa kana baay'ee takka kwaalitii dha jechuudha hordoftoota kiyya lakkoofsa 42 akkasi sinja itti aansuun immoo cadhi kana walumarratti shaarbii isaa hojii lamanaan jettee kuno diriyaa jechuudha shaarbii fi kajalaatiif ka gubbaa wal fakkaataadha baay'ee bareeda gizee uffatan faashina jechuudha gizee ammaa kana kuni qarshii 2,200 galee jira kuno walirratti shaarbii isallee bal'aadha kunin immoo shitaaf shaarbii ansamoona gurgurusanii ka gurguraa hin qabne kun immootu qarshii 2,900 jechuudha kuninillee akkasuma tuni gurguraa asii wajjin qarshii 3,000 kuno gurguraa qabdi shaarbii qabdi qarshii 3,000 bakka takkatti jechuudha itti aansuun ammallee kan akka reefisan diimattillee kanattillee tiktook mikiyaa ergitee kana fakkaata asitti qamisiin jirti qamisiin tun walirratti qarshii 2,900 qofa shaarbii isaa wajjin obboleeyyan ofiitiif kun immootu asittillee qamisii wanniti qamisii qulfii qabdu afoon banaa maadhee barbaadanii gadhuma akka gaawonittillee fayyadamuu kan dandeettanidha kun saayiziin isaa diqqaadha qulfii qaba jechuudha gararraa gad akka jiru nagada kana yoo barbaadan jalaa waan biraa godhattanii akka gaawonitti fayyadamuu dandeettan jechuudha akkasii as biratti immoo isa wotpaanti jedhan kana narraa bittee jirti gizee wayii fidee namaaf viidiyoo san argitee viidiyoo san irratti ergite jechuudha surree fi gubbaraan uffatan kun baay'ee takka dheeraadha bal'aadha surreen fakkaatu uffata kana namni beektanii inni kun qarshii 3,500 jechuudha jalaa gubbatti eegaa hordoftoota kiyya dadhabee viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata nuti deebinaan gashtuundi keessanuu bakkum jirtanitti fayyaa keessanaa jiraadha isin jaaladha isin kabajaa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u viidiyoo kana hundi keessanuu hadaraa isinitti haa ta'u laayikii godha hadarallee isin hin jedhu garuu laayikii godha wanti nirraadhatu hin jiru namoonni waa barbaadan lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 karaa waasaappiitiin isin keessummeessa jechuudha kana yoo isin hin jiru namni qophii taatan qofa odooma isinitti mammaaliif nama akka biizii gootan wallahi jechuun yoo qophii hin ta'in gizeema qophii taatan dubbi isaanii ma jira inshallah rabbi umrii nu haa dheeressu isinillee fayyaa isinii haa kennu yaada muraada keessan isinii haa guutu warri galuu barbaadan illee rabbi nagahanii biyyatti isin haa galchu warri mootu achuma dalagatu barbaadan rabbi barakaa keessa isinii haa kaa'u isin jaa rabbi humna isinii haa ta'u warri namallee hojjettan egaa akkasii hordoftoota kee gizee qophii taatan dubbisa meeshaa babbareeda na biratti ni argattani kanaafuu lakkoofsa kanaan na argattan jechuudha warri meeshaa irraa warri darii godhataa jirtanillee galatoon molfaadha hedduu takka Uma ana wanni isiniin jedhu hin jiru rabbiin waan isin yaaddan hunda waan isin yaadne hunda bakka takkatti wali qabee isinii haa guutu egaa galatoomaa isin jaaladhaa warri feetanii jaalattanii viidiyoo kiyya godhumaa dhageeffattan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u baay baay